Biiroon barnoota Oromiyaadhaa barattoota qormaataa kutaa 12ffaa bara 2017 fudhataniif eeruu kennee jira. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2017 kan qophaa'u kitaaba kutaa 11ffaa fi 12ffaa sirna barnoota haaraa keessaa yoo ta'u, kutaa 9ffaa fi 10ffaa sirna barnoota moofaa keessaa fi barnoonni ikoonomiksii ammoo sirna barnoota haaraa kutaa 11ffaa fi 12ffaa keessaa qofa qormaanni kan qophaa'u ta'uu ibsee jira. Dabalataanis barattoonni kutaa 10ffaatti sirna barnoota haaraan baratanii turan gaaffii sirna barnootaa lamaanuu keessa jirurraa waan qophaa'uuf garaagarummaan hin uumamu jedhee jira. Kanaafuu barattoonni keenya haala ibsame kanarratti hundaa'uun akka qophooftan isin yaadachiifnas jedhee jira. Barsiisonni fi maatiin barattootaas barattootaaf deeggarsa barbaachisaa akka taasisan dhaamee jira. Walumaa galatti qormaanni kan qophaa'u sirna barnootaa barataa turtanii fi jirtan keessaa ta'uusaa mirkaneessinas jedhee jira. Waan hin baramne hin qoramtan, kanaafuu kan barattan irratti qophaa'a jechuunis karaa fuula feesbuukii isaatii biiroon barnoota Oromiyaadhaa ibsee jira.